Covid-19 ilaalchisuudhaan dhaabbanni ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa dhaamsa Talaallii kan isiniif dabarsa. Dhaamsa kana kan isiniif dabarsu Dr. Naomi Abdurrahmaniti itti dhiyaadha. My name is Dr. Naomi Abdurrahman. I am a psychiatric provider in Minnesota. Akkam jirtan fayyaadha. Naomi Abdurrahman in Jama waa'ee fayyaa sammuu irrattiin hojjedha Minnesota keessatti. Arra waa'ee Covid sin yaadachiisuufin as bahee Covidin ammallee ni jira. Namni Covidin qabamee hospitaalas ka ciisuu ni jira, ka dhibamaa jirus ni jira. Talaallii Covid, I hope International Oromo Health Professionals Association Talaallii Covid ammallee kan nu jirra. Nu gaafadha Talaallii Covid furadha. Covid testing kit illee ni qabna. Kanaas free kannena home testing kitidha. Kottaati furadha. Information Oromo Community Center itti arkachuu ni dandeessanii. Covidin still ni jira. Please if wal'aana Talaallii furadhaan jaa galatoomaa.